Akkam jirtu nagaa keessanii bakka jirtan maratti nagaan waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Anaa dhufuun isiniin jedha baga gara chaanaalii hawwii biyyaatti nagaan dhuftanii. Namoonni gara chaanaala kanaatti yeroo jalqabaaf dhuftan immoo subscribe godhaa. Maatii ta'an affeerraa kooti. Maatii koo warri taatan immoo anaa dhufu isiniin jedheera. Nooraa manni kun mana keessanii. Har'a viidiyoo biraa qabadheen dhufee jira. Wanti ni qopheeffadhu har'a keekii chokolataa fi yookiin keekii bifa lamaan qopheeffadha. Akkuma argitan kana isin immoo turtiin keessan amma dhumaatti na waliin ta'uun affeerraa kooti. Maal akkan gargaaramu immoo walumaan ilaallaa. Isin immoo anuma faana tura. Amma qodaan qopheeffadhe kanatti hanqaaquu sadiin itti dabaladha. Hanqaaquu sadiin asii qaba. Hanqaaquu kana nan rukkutadha. Maashinas gargaaramuun hin danda'ama. Harka ofiitiinis fayyadamuun hin danda'ama. An harkuma kootiin rukkutadha kanaani. Maashin hin gargaaramu. Kana hanqaaquu kana sirriitti rukkutadha. Sirriitti rukkutadha hanqaaquu kana. Akka kanatti rukkutee qopheeffadheera amma hanqaaquu. Kanarratti zayitiin itti dabaladha. Zayitii walakkaa qophaa'aan itti dabaladha. Daakuu qophaa'aa lamaan qaba. Kanatti hin gannaqadha. Daakuu qophaa'aa lamaan isa gargar qoodeen itti naqadhe suutadhee waliin makachuufi. Aannan qophaa'aa tokkoon qopheeffadhee qaba. Daakuu koo asitti itti dabaladha. Daakuu kana feen itti dabaladha. Aannan qophaa'aa tokko qopheeffadheen qaba. Aannan kana sittiin dabaladha. Suutadhee waliin makadha. Amma akka kanatti rukkutee akka kanatti qopheeffadheera. Kana fakkaata daakuunsaa daakuma keekiif qophaa'eedha. Oomaa waan tokko itti dabaluu nan barbaachisu. Sukkaara ittiin dabaluu, vaniillaas ittiin dabaluu. Amma bukoon qopheeffadhe kanarraati. Amma ta'ee qodaa kanatti irraa gadi qicadha. Bifa lamaaniin qopheeffachuu barbaade waan ta'eef kun naga'a. Kanatti immoo kakao paawudarii fallaana shoorbaa tokkoon itti dabaladha. Itti dabaleen kana walitti rukkutadha. Xiqqoo waan furdaan itti fakkaatee fi aannan xiqqoo shan itti dabaladha. Aannan fallaana shoorbaa tokko kan taatu itti qicadha. Kanaanin xiqqoo akka qallifachuu godha. Akka kanatti kana sirreeffadheera haadheera. Amma bareedaa naaf ta'ee jira. Amma qodaan itti bisheeffadhu ittiin galagalchadha. Bukoon qopheeffadhe kana qodaa kana qopheeffadheera. Qodaa kana keessatti qodaa itti bisheeffadhu kana keessatti galagalchadha.
Ammoo kana keessatti bukoo chokoleetaan qopheeffadhe kana ittiin dabaladha. Amma immoo bukoo saafin irratti dabaladha. Irra isaa keessatti bukoo adii sanan irra naqadha. Akka kanatti itti naqadheera. Erga itti naqeen booda keessi isaa immoo kan walitti makamu yoon barbaade akka kanan godha. Jallisaa akka kanatti waliin akka makamuuf jechuudha. Amma akka kanatti nan bisheeffadha. Oovanii koo ifadheen jira 350 digirii faaraanaayitii irratti daqiiqaa 40 hin bisheeffadha. Bisheeffadheen booda walitti deebinaa maal akka inni fakkaatu walumaan ilaalla. Amma kun bishaatee baaseen jira. Egaa akkuma sila siniin jedhe immoo keessaa baafnee qodaa kana keessaa baafnee waan inni fakkaatu immoo walumaan ilaalla. Kana fakkaata keekiin ani qopheesse qodaa keessaa galagalchadheen jira. Amma kanarratti daakuu sukkaaraan itti naqadha. Daakuu sukkaaraa kan akka kanatti rafirfifadheeni. Akka kanatti daakuu sukkaaraa kan erga irra firfirsee booddee mee muree waan inni fakkaatu immoo keessi isaa walumaan ilaalla. Egaa keessi isaa waan inni fakkaatu walumaan murree ilaalla. Akka inni bareedaa ta'u abdiin qaba. Kan ilaallaa maal akka inni fakkaatu. Waaw! Keessi isaa kana fakkaata. Sarara ta'e. Kana fakkaata. Keessa sararamee jira. Kunooti kana fakkaata. Keessi isaallee bareedee jira. Akkuma qopheeffadhetti wal makaa godheen qopheessee burree ta'ee jira keessi isaa. Egaa walumaa galatti viidiyoon koo har'aa kana fakkaataa keekiin ani qopheeffadhee kunooti. Isinitti tolee jiraate immoo like, share, subscribe gochuun dagatiina. Torban nagaa isiniif haa ta'u. Viidiyoo biraatiin amma walitti deebinutti immoo nagaa keessa turaa. Bye.